yoo akkamiin qabne dagaagee jiraata. Dhangiisaa ganama bu'uura midhaaksuuf ilmaan sammuu qaraa burdiini dhaalchisuuf kan addunyaan tun ijabdiitiin laaltu akkam godhuu qabnaa guddisnee bobbaasuuf. Kajedhu sagantaa kanarraa barumsa kan nuu kennan ustaaza keenya kabajamoo kan yeroo hedduu miidiyaan fageenyarraa hordofaa turre har'a garuu miidiyaan osoo hin taane kallattiin nu keessatti argamanii kanarraa sagantaa akkaan mi'aawoo ta'e barumsa nuu kennuuf deemu hordoffii keessan garanatti deebiftanii sagalee xiqqeessitanii waan isaan jedhu gurra akka nu buutu sammuutti qabannee akka itti fayyadamnu waliin asaa hordofni isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Ustaaza walumaanaa hordofnu ustaaza keenya kabajamoo Sheekh Yusuf Nuuree London UK irraa dhufanii kan nu keessatti argaman gara sagantaatti as affeerra. Takbiir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فارونك ربي قدآتي فيئان نغيان إيمانا بكبريدو kanatti akkaataa bareedaa kanaan ka waliin nu qabe faarunka rabbii saniiti. Eegasii galanni ka jaarmaya keenna ka tokkummaa muslima Oromoo Jarman walii galti waldee bareedaa kana yaamanii bifa bareedduu tanaan qindeessanii bifa bareedduu kanaan nu nyaachisanii nu obaasanii akka nu gara hundaanuu fayyadannu nu godhuu isaaniitiif baay'ee irra deddeebi'ee isaan galatoomfadha. Isaan kun nama tokko miti koree ummata dargaggeessa keenna qeerroo dubartii teenna warra kaleerraa haga ammatti dhihana mi'aawaa amma nu nyaanne kana qopheessuudhaan ummata guddaa hagana ga'u kana bifa kanaan gammachiisanii addaan galchan hunda isaaniituu ni galatoomfadha. Galanni warra kana hundaatu rabbiin guddaan dilii isaanii irra dabree fi yaada muraada isaanii walitti qabee fi hamila isaanii bakkaan ga'ee fi gaariirra xumrii isaanii dheeressee riskii itti bal'isee nagaya kennee fi yaada isaanii hundaa guutee fi rabbiin jannatul firdawsiin galata isaanii haa galchu. Obboloowwan keenya ka dhaabatanii nu kaddamu jiran ka ala dhaabatanii nagaya keenya eegaa jiran ka haga ganamarraa haga ammaa haga nu teennu kan isaan dhaabatu jiran hunda rabbiin guddaa waan isaan yaadanii ol galata haa galuu fi hundi keessanuu galatooma yaamisaa imaanaa ka gaarii kana dhageettanii dhufuu keessaniif hundi keessanuu galatooma. Dhugatti an gammachuu addattu na dhagayamaa. Gammachuun na dhagayamtu yeroo duraatiif dhaloota qubee qeerroo Oromiyaa bifa kanaan arguun naaf yeroo duraati. Hawaasa Oromoo ka aalama gubbaa jiru hundaa osoo waa beekuuf hin tahin hiree argadhee hunda isaaniitu bira dhaqee laaluu kiyyaa wajjiin amma torbaan lama dura Kenedarraa dhufe yeroo gabaabduu booda inshallah Austraaliyaa deema. Baha addunyaa bakka lafti rabbi itti dhumattu magaalaa Brisbane biyya Austraaliyaa gara bahaatiin addunyaan yeroo ati magaalaa san dhaabattu siifi baha aduu jidduu namni biraan hafne bakka san namni keenya qubatee jira. Asiin yoo ol deeman Iskandinaaviyaa kana keessa gara kaabaatiin
bakka namni tokkolleen hin hafin san booda bishaan goggoganii ta'an namni keenya qubatee jira. Asii yoo gad deeman biyya South Afrikaa taa isii booda namni hin hafin gara kibbaatiin manni keenya qubatee jira. Gara dhiyaa yoo deemtan magaalaa Vancouver kayoo itti dhaabattu dhiyaa wamaa bahara aduu dhiitu malee eegasiina ilmi jireenyi ilma namaan hafin namni keenya qubatee jira. Jidduu kana hundaa walitti dabali duuba. Kana hundaa ka deeme silan garre dargaggeessaaf shamarran hagana gayu ka lakkoofsan hagana guddaa ka bifa qindaa'ooftu bareedduu tanaan wal ga'ee waan rabbiitiif jedhee wal gayu silan garre. Abdiin ummata keenyaa yoo jiraatte dhaloota qubee kana keessa jirti. Dogoggoraa fi xurii fi dadhabinna warroonni isin duraa dadhabee fi warroonni isin duraa dogoggoree fi warroonni isin duraa gufate hundayyuu warri boodan dhufee sirreessaa abdii nu qabnu isin kana isiniif warra isin fakkaatu jechuu. Kanaafuu barumsa borii keessatti hawaasni tokko yoo kufe akkamitti lafaa kaasuun maltii mala waliin dhoofna. Arra ammoo yoo rabbi jedhee sagantaan keenya kabiraati. Sagantaa kana osoo ittiin seenne waa gabaabduu rabbi kadhanna. Wanni nu rabbi kadhannu meeytattuu qa'ee nu jiraan owwaalamin madottuu ciisaa qorichan argatin diinattuu saganteeffatee nurratti qabsaawa'aa jira. Lafarraa nu dhabamsiisaa jira. Hiddaan nu boqqisaa jira. Waan kana namni ammoo waan kana jirjiirama fidee waan kana dura dhaabatee ummata kana caphiinsaa fi rakkoo of boo'insa kana keessaa gammachuutti baasaa abdii qabnu rabbii guddaa saniin booda dhaloota kana daa'imaa kana. Kanaafuu harka keenya hundi keenyaa ol fuunamee takkanaa ol ka'a bakkuma jirtanitti. Aboo rabbii keenyatti mannaa humna hin qabnu mala hin qabnu yaa rabbi nama hin qabnu yaa rabbi fira hin qabnu yaa rabbi waa hela hin qabnu yaa rabbi akka hin qabnu yaa rabbi. Dadhabina keennan laafina keennan gabroota kan keetii sun nu uumate si malee nama biraan gabbarru. Yaa rabbi miidhamne miidhama kan nurraa kaasi. Yaa rabbi miidhamne miidhama kan nurraa kaasi. Yaa rabbi miidhamne miidhama kan nurraa kaasi. Yaa rabbi karaa tokkoon hin miidhamne karaa lamaan hin miidhamne karaa hedduun miidhamne yaa rabbi nurraa kaasi. Yaa rabbi geette jedhi yaa rabbi nurraa dhaabi. Yaa rabbi haynu kun isin gaya jedhi yaa rabbi nurraa dhaabi. Yaa rabbi balleessaa teennan laalini rahmata kan kee guddaa laali yaa rabbi nurraa dhaabi. Yaa rabbi nurraa dhaabi. Haga feene dila oofnu haga feene balleessinu ka biraan qabnu si malee si qofatti himanne hulootan tee qofaa quune yaa rabbi nurraa qabi. Yaa rabbi afaan tokko nu godhi. Yaa rabbi afaan tokko nu godhi. Yaa rabbi qalbii takka nu godhi. Yaa rabbi yaada tokko nu godhi. Yaa rabbi arraba tokko nu godhi. Yaa rabbi humna tokko nu godhi. Yaa rabbi humna tokko nu godhi. Yaa rabbi jabeenna nu keessatti uumi. Yaa rabbi jabeenna nu keessatti uumi. Jagnummaa nu keessatti uumi. Namummaa nu keessatti uumi. Yaa rabbi namni akka keenyaa kan nun geenne nu miidhuu miti. Yaa rabbi jabeenna nu keessatti uumi nama firaa dhoowwu yaa rabbi nu godhi. Yaa rabbi nama firaa dhoowwu yaa rabbi nu godhi. Yaa rabbi warra nu miidhaa jiru kana yaa rabbi isaan waliin dhahi. Yaa rabbi isaan waliin dhahi. Yaa rabbi balaa jidduu isaanii kaayi. Yaa rabbi balaa jidduu isaanii kaayi. Yaa rabbi atummaan nurraa darbi. Yaa rabbi atummaan nurraa darbi. Yaa rabbi atummaan nurraa darbi. Yaa rabbi bilisummaatti nu baasi. Bilisummaatti nu baasi. Iimaana keennan amala keennan ibaadaa teennan bilisummaatti nu baasi. Namummaa keennan sabummaa keennan jiruu teennan yaa rabbi bilisummaan nu baasi. Daldala keennan barumsa keennan qabeenya keennan yaa rabbi bilisummaan nu baasi. Yaa rabbi bilisummaan nu baasi. Yaa rabbi nama si malee jiru ka biraati yaa rabbi gabra nu godhi. Yaa rabbi nama si malee jiru ka biraati yaa rabbi gabra nu godhi. Yaa rabbi nu gabrichi kan keeti gabroota kan keeti ka biraati gabra yaa rabbi nu godhi. Ka biraati gabra yaa rabbi nu godhin. Subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كذا لما تا تسمتي كذانا وبلوان كنا لكوفسي أما ندورة عاجل كون
warri dhalootaan daa'imaa ka gannaan bifa kanaa nama silaa biyya fi keessaa bahuu qabuu miti nama silaa biyya fi keessaa bahuu qabuu miti hawaasni tokko ilmaan bifa kanaa gaaf biyya keessaa buqqa'ee bahee bahara okokkaa qurxummii keessaa balleessanii biyyi sun khatara badaa keessa jirti wanni duuba guddoo nama gaddisiisaa dargaggeessi keenna shamarran keenna bakkuma jiran kanatti biyyuma jiran hundattu miidhama teessoo miidhama hayyamaa qabaatuu isaaniiti yaa rabbi biyyan dhabne zulmii fi miidhamaa fi rakkottu biyyaanu baase yaa rabbi biyyi martuu tan teeti tanaaf tana fakkaattu dhufne ummata keenna ka biyya fi keessaa miidhamee bahe biyyan baa keessatti miidhama keessa jiru hunda deebii sirraa eeggannaa yaa rabbi deebii khayrii dafinu hiri yaa rabbi deebii khayrii yaa rabbi dafinu hiri yaa rabbi hunda keessanuu rabbiin guddaan daddafee ammatti sinaa gammachiisu deebii khayriitiin rabbi sinaa gammachiisu qubsuma hagamin jedhamne yaa rabbi sinaa gammachiisu teessoo abadiitiin rabbi sinaa gammachiisu fudhatama guutuu hirduu hin qabne rabbi sinaa gammachiisu rabbi hunda keennaa nu haa gammachiisu isin qofaa miti ummata keenya hundaa bakka jiranitti hunda rabbi haa gammachiisu hagana kanarra dabree sagantaa kiyyatti yoo seene akkana fakkaattu qaataa nama guguddaa dhiirsaaf niitii warra gugurdaa wal qabu ka biyya faranjii kana keessatti aadaa biyya teennaatiif aadaan faranjii wal dhooftee akkaatan itti jiraatan harkaa wal dhadha'e hedduu wajjiin haasa'e zamana gara waggaa 20 arana fakkaattu arda wanni irraa haasa'uu barbaachisu dhiirsaaf niitii wal dhabbii isaanirraa haasa'uu miti nama silan fuudhin fuudhaa jechuun na fakkaatti isii tanarratti insha Allah fuuni jiru rabbiin guddaan nu uume kun nu uume irraa tokko تافنا نمون لالين أفراتا كوتا نمون ديبيني نمرتشيا وجوز ديبيا بارك الله فيكم وما نما حق ولين دابت سملان يكون فراتا وما أنتون نمو وما أنتان وورنيات تكوفي وتكون تنجرت نجايا دوبا واني برباچ سو بي فرنجي كانت يو ابوته يوني تكبو الرابقه تنتمبقتني يغتي yoo boolisiin dhufee si gaafate si hiwaa laaluu jiru eenyu nama kana dha'ee gartee si hin garre naachi laalaa ture gigima dhagee wangama laalee namtichi hin jiru hin garre jettaan akkaataa dubbanan tokkas yookaan abadaa mushkilaa jalaan haftooti gara hedduun mushkilaa jala seente boolisiin guyyarra mana murtii siyaama warri waa ajjeessu kun ammoo taargeeta si godhataa ati rakkoo gurdoo keessa hin jechuudha kanaafuu waan irree bani jalaa baqatan biyya tanatti duuba shanti qoraatan waan duuba jechuu barbaadu fuuni hedduun keessan nama fuudhinna fakkaattanii yoo fuudhagaa waraqarratti himatanii fuudhe jedhan san taate malee eega kas taate fuuni waan gaarii waan rabbiin guddaan nu uume waan isii malee nama jiraachuu hin dandeenye fuudhaa dubris heeruma fuuni kun واحد فقاري تكفى أججا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نؤجج فودا ننجد سنيف قاري فوني هافونو فودا إيرما رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالجدا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج درجة جيساف شمرين إساني دبة مال جدا نمني فودو دنديتي فود إنسان نمنك أبدا فود أجل الرسول عليه الصلاة والسلام دنديتي فود إنسان يكون دنديتي ملكة دنديتي فيعات إتلي نمني تندنديتن فود أجل الرسول عليه الصلاة والسلام yoo fuudhuu baattee jiraatte
كرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام الرافقات وياتوكو نمني سديه من رسول ربي فني عليه الصلاة والسلام إبادة قافتني رسول يرو على إسان جلن كمسجد جلن أكاتا إسان تربي قبرني بيكنا قالوا يرو من دفن كمان كيس جلن كانوا على الرهافنو بفكم ربي في قبرني ور رسول قافتن عليه الصلاة والسلام يوس همني في مرتفة مال جدًا أبو هندي كنا واللبون تنجالة توني فأدب نو جدًا جري سدين تكمال جدًا بود هنا جالة دك يا سمالة لبون تيجتنا دي هنا كنان أدبا إيجانا بياتو كل أفاني نيوكو بيا غوتونو سوما جدي هل كمالة دي هنا جالة سنين فأدبو بربادي كون اسمال جدًا بورا كون كي هريبا كأوندن دو أمو أمر رجالك أبي حاجة أبدا هل كنت كل الرف ربي قبر أبو لاجد كوني سبوركو سلمان إنك بوركون تيدوبرتي أسير رجالك أبي حاجة دوبرتين فوري فشمال قدا واللبون إساني جالتون ربي بهاتو بربادا واللبون إساني جالتون إساني إف أدبني يجو أمنتين تينا مومنتي كسيتي ميتي أمنتي أتيف أدب ده سني ربي بهاتوني سني ربي دين بهاتن دنداني يو أما كوبا في الرابطة فانا كل لادم تسني ربي بهاتون دنديت لفك أبا نجر تجاكت في الرابطة كبنتي نعرف تبور ربي في جده يويت سن إبادامي تمنتي إسلام برت إبادامي تسون سهي بيلك أبو بودي هنيا دولتنا هاجف تيويت إبادة إسلاماتي متي إبادة أمنتي بروتي أمنتي أكا هندو أنت هندو وري لانكانا إسال لك كم لبوتا تأدب دون إلى رب الإهات تايلان كنافونا مطربان تقول آبا تقرتك كانت مال لبو في أدب رب الإهات بربادا نما هاجد على ترى هاجد دوتنا فندق أني قرتك ديم نما متافر أنها نقرت الدفنس لفرها الكفات نما ميلة تقول آبا تقرتا سني رب الإهات أمانتين إسلام موانا كسين قبض سني ربي تندي هاتن والربي كراسين قده وجدو سين جدو قفا ربي دي هاتو انديتا لبو تنتي هغم أدب دين ربي تندي هاتن أمانتين إسلاما كيست لبو تنتي هغم أدب دين ربي تندي هاتو اندن أمانتين إسلاما كيست واني ربي تندي هاتن والربي كرا قدين تندي هاتو سين جدو قفا جرت جنان رسول عليه الصلاة والسلام أمته ولي يامني بهاجدا محاضرات أبني فمتا جرى مكان دوفني خجيساني مكان دايدوبا أبونا من أكنا جدي ونسندو غوري مال جدين دوبر مال جدي لكني أصوم وأفطر فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أنجل إرجما ربيتي نمني إسنير إر ربي صداتو أنا كإر ربي تكلاوس أنا أنجرو إن سوما أفانسني كجد مي سوما أفانسني كجد هل كان كأي صلاة تاهري بس الرفاجد يبرتسني فودا يد namni akkanan tahin karaa kiyyarra hin jiru jedhe karaa birarra jira maal nu garsiifti fuudhuu dhabuun dilii kennama seensiftii nu garsiifti fuuni fedhii rabbiin guddaan nama keessatti uume karaan haqaa ka geeffataniin fuudhuu qofa heerumu qofa akkasuma dhabu siha waan rakkatu siha ammoo faallaa dubbiin fuuni nama dureessa hiyyeessa nama hin godhu fuudhuun nama dureessiti nama duraan dureessaa ka fuudhee hiyyoome takka agartanii isin duriyyee waan qabne immoo kan ifirraa kararra deemtu fuutee ma'anaa godhattee gad dhaabatte hedduu garrisan namarra argisan
نمو أتك فرّا نيتين قبل كفر ما بكار قبول كنا من تقولين أبا كنا إنجنين قويا فودر كنا ما تهدو غره قدامته بزيته قدته معنا قدته نما تهدو غره إسنما درا معنا كابوكا فونا معنا نبي تكاغر تاني كانغر إيه سنتاته ربي قدام مال جده يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يو هورين كبانne rabbii guddattu si duroomsa jedhe fuunaan ballama rabbiiti beeki yoo waman qabne nama hagamtu ka waa tokko hin qabne fuudhee rabbiin barakaa kee kaayifime ol deemu malee gad hin deebine eegasi fuuni isa kana haa fuunu rasuuli rabbiitis alayhi salaatu wassalaam maal jedhe ثلاثة حق على الله عونهم نمسدي ربين كركارو بلما فودي حق يسر جيرو جن سدين كيساتو كنا ملبو في تكسو فين فودي جدي سغنتي فت ربي قد سكركارا أستي هندي كنيو نمني أمني تين كمني انتلتي ديرسن كمني أمرام فودان هيرو مجتة هاسغنتي فتو بيكا فوني عبادة ربي تي بيكا آدا قفا سنتي فكاتي فودو يجون آدا قفا متي عبادة رسول الله جل عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة وللرفين سبيل سمنيتي وللرفن أكنما صدقاء كنتت لالنج يو أصل افتيار دا قلقلا صدقاء بافتن كانوا دبلت هجمتك جمدمه yoo nama rakkoo biyya qabu hiyyeessa wahii dhagaitee dhibba tokko dhibba lama darbitee fagamtakka gammachuun sin dhagayamti yoo halkanirraa gaa rabbummaan sii laaffisee warran kee wajjin sadaqa rabultanoo ibaadaa ajabaa jechuutu waan ajabaati dhugaa rabbi ibaadaa ajabaati tana gaafatanii rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam wannummaan kun akkamitti ibaadaa taati yaa rasuula rabbi jedhanii mee akkamumatti dhiirsaniitii waliin rafuu fedhii fi waliin rafanii namni rabbiif waliin rafu hin jiru akkamittuun ibaadaa taati jedhanii gaafatan رسولي ديبي قباب دو كندف يو سلاوان حراما هجتن دلي ارغتن موكم جدن دل اوامو سو سلاوان حراما هجتن دل اوامو ايه دل اوان جد اكسو ما ايغوان حلالات اتسي اجري ارغتن جدن فالا سنيتي بهيسي يرو اتي ديرسف نيتي قبدو كا انتلتي ديرسك قبدو وني اتي بافتو هندو صدقتي سيلكا وامتي اجائب ربي أما العلمي ملك عندك داجياتي وافدت ملك سندو متبان تلو متنبيت بكي جينيو نمتو ملك نم غرم دبريرو غري سينجل نمتي غرون غرتا ملك سلا بلاش أكس نمتو سيوني تيك بات هندو ستكاتا عبيتا وانا جايب ربي سنيما يوني تيك بات ورق بات وانا تبافتو تمرتو ستكاسيتات رسول ربي جد عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه تقويسد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في مرأتك وان أتبافت هنده ربنا كصدقات سيها السبجة أدون فدين صدقة هنجد صدقة بيتا وانا جمعتون أسوات بربادي وصدقة صدقة هنجد صدقة سي دبر صدقة هنجد يورو قباتي شو بدأت وابت يورو سوق دته وابت هجر يورو دنتو انا نركيس قبط هندو صدقايو كتوتاته برا اجري قفته دو كمان كم قفته ببيتا اجري تنو سو كمان كم قفته اجري غدارغت بكا فوني امنتي تنتي سيغوتا رسول ربي ماجد عليه الصلاه والسلام اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي حديث سنن نساء حسني أسأل غيري من الباني حسن قده يو نمني تكفوده إنا أمنتي في قوتته جد رسول الله عليه الصلاة والسلام هركا إبرنا شنتمني أمنتين تنتي قوتم تجو شنتمها في قفت تجابات هندي كيسونو مرمر مساكت ترتاني
يورو قرماني قدتش لفو هركا دبرة عشان تما أرجعت عشان تما كان قفا جبادو سنجرن نمسون دبرة دب باسمو كوفين سنجر ما دبرة عشان تما دران كبا عشان تما قفا تاني عشان تما كنا نايو ديك دم أرجعتيو صوت أرجعتيو أفرت أرجعت باسم دبرة يو أمو عشان تما كون سر على جرا أرجعتو ندن ده توان تدين توف عشان تما قفا يو تكون أبدن كفتو سنجرن هو دبين جباتيوس فود دبونكاس yoo fuute dhibbarraa 50 amantii tanteetii nagaa baate jechuudha. 50 qofaa hagaafe qofatti jabaatta. Yoo fuudhuu baate 50 keessaa ala jira 50 kaan keessaa yoo tokko dhabde kufte. Kasaaraa guddoo malee dubbii laaftuu miti. Dubbii laaftuu miti. Yoo fuudhan malee ilma dhalan malee yoo akka intalti takka na gaafatte taate malee dubbiin. تلوان نانجت أنا أتيكو هيرومي أنا يرسكي أكغاري كبجي أكغاري إنجرادو نزلمي نميدي نركسي نهي كيتامس كان الراكاكاي أمبرتو هجي غاري كبا مندا غاري كبا من غاري كبا دير أمانو دتبت لما تتديبي وامرتي فرجتك كان جراد أبدان فول قالوا إلما تكو بربادة تكو جكمين أرجعون دانا أنجت إلمي سريت هم قد سني قالوا بتره مالي ياددوا ما كراكم فايا دين وانجت يو بيشان كي فرا فوده كام بتدة ولد دبله ده فدا كإلما أرجعوا تكو تاي كراتو كوكو فايدة نما تكفور يغافل ما تكورال تهي كده كرام برانجيرو كا كلمة كوكو فانار كدن يوسف كنتان كلمة كوكو فاتا هذا كرام برانجيرو فودو ماله كرام برانجيرو كرام كون هندو حرام دوبا يو إيجا إلما التمالة ilma yoo ati duute rabbi sii kadhate ajriin qabrii keessatti sii deemu san hunda kennaa warra abbaaf haadha fiitii rabbi kadhate salaatee ibaadaa godhee rabbi kadhatuuf rabbi guddaan nu haa godhu haadha abbaa keenya ka jiru rabbi rahmata haa godhuufi ka jiru rabbi aafiyaa haa kennuufi nagaa haa kennuufi ka du'a rabbi rahmata godhee fi jannataan nu haa qananiisu duuba kana haganatti irra dabree qoonni lammataa kan itti dabruu barbaadu namni baay'een keessattuu dubartiin yeroo baay'ee bakka biyyoota hedduutti barumsa gaggabaabaa kennaaf warra dargaggeessaaf shamarranii kanaamee akkamitti fuudha nagayaa tokko fuudhuu dandeettanii akkamitti mana nagayaa tokko ijaaruu dandeettanii kennaaf dubri gaafii hedduu na gaafatti. Gaafiin isiin na gaafatan namni namaan haasa'u qiyaasa malee hedduu jetti amma keessattuu karaan namaa haasa'uun heddummaate gabayaa tanayyuu addaan galchuun hojii guddoo barbaachiftiin beektanii osoo kuun haasa'u ati jirtu haasa'u kabiraa gubbaan gasseena kana jalaa nagaatti tuqu mashkuula ta'e jettee kan gadhiifta kana dabaree addaan galchuun akkan maloon obaasaa oolu hojii guddootu mataan isiitu waan jettu dabaree tan addaan galchaa bulleetti. So dabaree tan addaan dabarsinu yeroo nurraa dhumatti wanni ammoo wanni midhaan yeroo muran qaban dhimaa kenna tan qajeela beektaniisa midhaan yeroo ga'ee muran qaban yoo gaafsa muruu baatan maal ta'an dubbiin akkas namni yeroo fuudhuu qaba eegasii dubbiin hin jabaatti eega takka zamana fi sanirra dabaree deebisanii zamani maayii keessa namaan deebu dhiiruma xiqqoo wayyayyuu xiqqoon daddarbataa dubra faan jabaatti dubbiin maal jedhan amma rakkoon isaanii haqan qaqqabee ilaaletti rakkoon guddoon dubra ta'e harkaa qabdu hiree dhiirti qabdu dubra hedduun hin qabdu dhiirti uggitee dhooftee gaafattee kadhattee deemtee waan feettaat dubri waan san hundaa ta'uu hin dandeettu nama dhufee isii kadhatu isii gaafatu tana eegdi eeguun yoom taatti rabbi beekasa yoo ammoo ati kawaa barbaadatu fuula hunda qu'uu dandeettee irra deemte tokkuma sii banama. Rakkoo tanarraa duuba kaka'e maal jedha nama rakkoon isaanii filmaata wallaala jedha fakkeenyaaf nama 20 haasa'u jirti
digdamattu Facebook isii ka jira digdammaanu sagantaa fuudhaa waliin qabdi booda gargar wallaalti waan kana abbo kanam kaantu ragaare kanam kaantu dhugaare jettu yeroon guutuun dabarti jala ka waggaan sadii waggaa afur dhumate gartii gurbaan kun fuudhee dhageetti kun namu as keessa listii isii kana kama fuudhu dhageetti isin kasaaraa guddoo jechuudha. Kanaafuu duuba maan nama gaafatti hedduun isaanii mee listii takka odoo dandeettee nuu kennite si nama akkam fuudhaa takka lama sadii afur as kee ilaalee abbooti mee mana hawwati isaallee kee akkam tik tik ati keessa hin jirtu darbi kana tik tik godhee tokko keessaa akka godhuu danda'u listii odoo qabaadhee jetti. Listii tana gabaabsee dhiirafniitillee dubartiillee ammoo listiin tokkoma. Listii tana filuun nama akkam fuudhaa nama akkam heerumaa yoo barbaadde tokkoffaa namni ati heerumtu nama rabbii fi sodaatu haa taatu. Namni rabbiin sodaanne si miidhaa beeki guyyaa rakkoon dhufte si miidhaa. Guyyaa jaalalti dhumatte ka rakkoon dhufte si miidhaa. Namni ati heerumtu tokkoffaa qabxiin tokkoffaa ati ilaalattu hujii akkam qabaa miti waraqaa akkam tateessoo qabaa miti barumsa akkam qabaa miti horii hagam qabaa miti wanni sun hunduu ni dhumatti hagam takka rabbii fi sodaataa laali qabxiin tokkoffaa ta milkii achirraa eegalamti. Namni kun eega rabbii fi sodaate waan isin jidduu jirallee tiksuu ni danda'a. Haqa kan keetis tiksuu ni danda'a. Waan eeggatu qaba waan sodaatu qaba rabbii fi sodaata ofirraa eega. Makiinaa bareeqa qabachuu dhaabuu dandeetta yeroo feetetti. Namni rabbiin sodaanne makiinaa bareeqa hin qabne. Yoo makiinaa si kennanii ka waan dhaabduun hin qabne ka ooftu taate siif warra si duru jirullee rabbi haa araaramuuf. Konkolaataan hin dhaabutu maal gootare? Bismillah jettee otti qajeelte yoo gaa karaa marti banamee kana nagaa taate gaaf karaan hidhamee gara rakkoon dhufte jechuudha. Jiruunis akkas. Yoo silaa rabbi qajeelchee gammachuu taate deemte gaaf gammachuun dhumatte rakkoon dhufte bakka itti dhaabdu hin qabdu. Dhaabuu hin dandeettu nama kanati. Kontoroola hin qabu namni kun. Kanaafuu ta rabbi sodaattu intalti haa taatu. Innis ka rabbi sodaatu haa taatu. Ka rabbiin sodaanne intalti dhiyoo tana biyya siin himu namni naa bilbilee niitii yeroo hojiirraa galtu nama biraa waliin galte manatti inni mana jira. Haay jedheetuma seenee wallaalee waan inni deemuuf inni gurbaan namtichi kun maaliif deema ollaamoo mootummarraa deemamoo maali isaatu hin galleef. Booda siin achi dabartee waa tolfattee deebitee abaluu wal baradhaa jetteen abaluu wal baradhaa garamii dhufe maaliif dhufe wajjiin dalagnaa mana kiyya arguu dhufe. Rabbi sodaatu jechuun akka baratu wanti qoosni fakkaate rabbi sodaa dhabuun tun. Namtichi gaa waa lama keessaa takkuma. Lolee mana hidhaggalu erbee fi gurratee mana keessaa godaanuu lamaan waana. Dirbii tanaan beeytanii. Ka dur halangeen haga fuudhan hin jirtu. Halangeen dalagdus. Duuba yoo duuba sagantaa keenyatti as deebine nama rabbi sodaatu tahu amma rakkoon jirtu biyya teenya keessa namni intala tokkoffaa kennaniif nama alaa dhufu. Baasaboora biyya alaa san yoo qabaate waan fedhe haa ta'u nama hundaa ol isaattu jira. Hedduu teessa wanni biyya isin baasitu akka gadoosan hin beeytani. Intalati waggaa haga malaallattee bira deemtu ka qalbii waliin jirtan durrii mallaa afaan tokko dhufee alaa sirraa fudhatee dabru. Aboo anuu aluma kana dhaqee mee waan aman ta'in ijoollee teenya duuba haratti fitte dubbiin sun. Duuba waan ajabaa dogoggora guddaa dogoggora qiyaasa malee guguddattu biyyi teenya keessa deema. Namni kun alaa dhufnaan rakkoon ilma abaluu jedhan ilma abaluu tun dhugaa warri isaanii warra gaarii garuu inni nama akkam dubbiin
durriyyee waa takka hin dalagan nama kabajaa qabutti dhiyootan Ameerikaatti gandi akkam gandi olamaa'ii intala bareedu malleen haga silaa namni keenya bareedu irra bareedu barumsa akkasii qabdu diina akkasii qabdu haafizul qur'aanii namni dhufee Ameerikaa dhufee kadhate wanni kun man keessa quba qabu yeroo gurbaan baafatee intalti achi dhaqxu gurbaan junki warrume karara garu kan matakka jiruun qabuyyu mana laafaa tokko mootummaan kan iteetiin qaban dalagatu hariyaan isaa martii warruma karara warra kufe kan intalti rifattee maal jiru wani kana gaafa ji'a tokko miti butii gara 15 bulte dubbiin galteef galtee achi baqattee mana obboleettii galtee obboleettii magaalaa san qubataa akkasii dubbii keessee jechuudha meela rabbi soodhu intala san intala akkam osoo ammoo bar namni biyya jiru ka akkam barataan akkam qabaataan akkam jabaan akkam kadhatee isii tanaaf deemu jiru didanii ka alaa dhufe kanaa kennanii beekamu haqiqan jirtu akkasii kasaaraan gurguddoon bakka sanitti argamte bakki dubbiin itti badde achi bakka miizaanni kenna biyya faranjii baasaboora biyya faranjii qabamoon qabu yoo taate dubbiin achi badde mee haala olomaa'in kenna ummanni kenna warri muslimaa ka dur keessa jiraatu waliin haala allu nama tokko jira maqaan isaa عالمة الله أكبر الله أكبر نما توكو تجرى مكان سعيد بن المسيب قدما نمني كون سيدة كادورتاء ور تابعتوتات تابعي يجون صحابا نما رسول ربي أرجي أمنتي إسلامس فرأتي رسول ربي إسا مسلمة أرجين صحابة جدما ور سن أرجي تابعة جدما دوبك رسول أرجين ور أتباعا كتابعة سنكا صحابة أرجسون شيخ نساني كزمان نساني سن إرغداء سعيد بن المسيب كان علماء عالم نساني مفتين هند إسلام عالم زمان ساني نمتجا منبر رسول ربي عليه الصلاة والسلام تعالى منبر رسول ربي خطبة قولوا بك رسول كتابة تبرسني كتابة تأي برسيسوچو مدينة نملك نموقع فرطما تكعا أذان من إسامة سيدة كي جنو ملئ إسامة سيدة أرجل تكا أذان وقع فرطما وقع فرطما تكا سفي لما تبين صلاة لذا صلاة إسا صلاة تكا دوبا نمان قرر جدا إمام ملئ تكا سفي لما تبين نيتشو نما كان نما شيخان نما عالماتي موتين زمان سنجرو عبد الملك بن مروان جدانيني عالم إسلام خليفة نساء عبد الملك كانتو قرباء إساك بكدالو كأنقوت أنا قبطو أفجرو الوليد جداني مكاني المساء كانتي انتلا إرقارينا بربادة إسلام كيساي إيرقات بربادني بريدو مان أقلين إيمانا برمسان وهندانو تإرأولينا بربادة قربان كي نم هنده أولي بربادني انت لا شيء كارجن انت لا شيء تشكنا انت تيسير بريد تيسير عقلي قبضو تيسير إيمانك قبضو انجرت جدا وفدي إرقته هدية هجمي في قبين هجمي في ذهب هجم فاني من شيء كارو فاني موتمان انت لا كدت غربا انغو دالو هدو كناف انت لا شيكا كدت ني غربا انغو دالو هدو متي امريكا ما دفنانو انت لتي نو فيتاتو كني نافين بيتنيني انت لا قران حفظ وانا ارق ورساني وردينا تا ابان غيا دريت ايارا بوله جيسو انتلتيا دروسو سلابيتي تيرمته قبين سيكنا وان كان سيغودا قبين براك كان اورد سيغودو نجرو كتاب ربي كان قران كان هو جده كنف
قرآن أبان كنيف أكنك أبتين ufte dirree xiyyaara buute biyya faranjii biyya tamiin himu dirree xiyyaarratti yeroo siin gabbuute gurbaan hariyoota ifii fuudhee eegu jiran hijaaba guddichi kan uffattee kitaaba rabbi akkana qabattee deemti ilatiyyaan argaa halkan san hin jiraani yeroo inni dhufe gurbaan qaanyee rifatee wayaa guddoo tanarraa rifate isin inni toqullaa deemtu taa maashaallah akka ajabatti dhufte eegu jira maal godhe jaaketa qabbana yeroo ni jaaketa guddaa fi fudhate dafeetti uwwise akka namni wayaa isii guddoo tanan garu yeroo gabaabduu booda naa bilbiltee hijaaba naa dide hojjedhu naan jedha ammoo hijaaban bahuu hin dandeettu hijaaba godhachuu hin dandeettu naan jette maal ta'a naan jedhu rabbi keessaa dhalaalame ilma kan kee kana men halaakti moo'atiin qaranii baaftee biyyan ba'a erguuf rabbii kan keetiin guyyaa qiyaamaa maal jettame dogoggora akkasii kan amma isin haasa'uu baadhee sila warra biyyaa saniin hiree argadhee Tigreen tule dhiiftecha dhaqee haasa'ee irra jaaladhaa garuu sullee yeroo fiti inshaallaan dhufti wannan jechuu barbaadu duuba dhufnee intala sheekaa kadhannaan sheetichi isiniin kennu dhee namni tokkolleen ka yaadu jira yaada sana mootichi ilma isaa ka mootummaa dhaaluu hedu intalaan ta'e kadhatee intala sana siin kennu jechuun sammuu ta'e keessa hin jirtu garuu sagantaa kennas keessa hin jirtu akkasii warri rifatee dallananii biraa deeman ummanni itti bahee sheeka maal goote jedhanii akkamaaltu si qabate namni kun muslimaan salaata gandi kaafiraa miti akkamitti intalaan ta'e hiree hagana geettu tan dhoowwite jedhanii hiree addunyaa dhoowwee ta akhiraa hambisuu fi naa wayya jedhe intalti ibaadarra guddatte soomarra guddatte halkan kaatee salaataa budurra guddatte ganda san halkan kaanii salaatanii iyyaadu jedhan yoo jabaatan salaata fardii salaatanii ibaadaa isii irra balleessee akhiraa isii balleessurra addunyaa waan rabbiin guddaan qodheftaatii waa takkan taatu jedha intala gaa ummanni zamana sa meediyaa waan biraan dubbatu tanuma haasa'e jechuun akka jiru ka alamni tana haasa'utti jiru majlisa ifii keessaa darsii barsiisa sheekni guyyaa hundaa barumsa barsiisaa majlisa ifii ka taa'ee waa barsiisu namni guddaan taa'u kana nama tokko jira ka saffii duraa keessa taa'ee waa baratu abada nama kaan dhabe sheen guyyaa sadii dhabe namticha nama hin gaafannee cal'ise sheen bakka isaa ammoo akka hin jirre arge guyyaa afuraffaa dhufe yeroo barumsi dhumatee ummanni ka umeen eegin ka inni jedhee nati yeroo ummanni bahee saboo guyyaa sadii sin garre takka asii darsirraa hafu arna malee hin garre maaltu si qabatee jedheen bara sheeka haadha mana kiyyannarraa du'ee dubbii saniin biizii ta'ee guyyaa sadeen kana waa addaan sirreessaa jira isii owwaaluuf kana tanaaf dhufuu dadhabeenaan sheen rifateef maalati himuu dhabdeennaan sheeka nama miskiinaati hiyyeessa dubbiintii akkamitti sitimu sadarkaan sitimu san hin geettu jedheen dubbiintii sheekni waan jedheen intala biraa fuutee jedhaan sheeka rabbi sodaadhu maal fuudhe jedhaan horii tokko waan nyaadhuu qabu waan uffadhuu qabu sanuu duraan akkuma hiree rabbi naa hire sunduunan abadaan fuudhaa abdiin qabu jedheen nama lama ka achi taa'ee salaatu jiru jarana koottaame jedheen jarri dhufanii taa'an aboo nama kana intalatii abaduu kenneefi nikaa hidhaa fi ragaa tahaa jedheen aboo intalatii isii darumsiise narraa qabaltannaan waan dubbatu wallaale hii jedhee laale gurbaan intala mootichaa diidan isii beeka osoo inni waan tokko jedhetu fira waa galuuf aqleen baate sammuun tiyyan baate naan galle wanni tokkollee waan isheen jedhu qeebalee rifadhee firraa deeme magaalaa keessaa bahee maghribni kalaa sooma qaba dhufee duuban saffii salaatee salaat cehee mana kiyya deebi'ee magaalaa moggaa mana du'aa kana laafaa tokko qaba mana kiyya deebi'ee yoo amman dhufoonni afaanii koo irra jirtu buddeena goggogaa qofaa waliin bishaan taa'ee nyaadha jedhe anka buddeena goggogaa bishaan waliin taa'ee nyaatu dhufee huloo qo'an jedhe amma mana kiyya namni durin dhufu ka huloona qokummaa jedhe eenyu jedheen jedhe sa'iid naan jedhe hariyoota kii keessa sa'iidii hunda barbaadee dhabee sheeka dhufaa yaanne inni gaaf takkaa mana kiyya beekayyuu yaanne isheen akka mana kiyya beeka
يرون هلو جلابانو كنو شيكا دابتاي رفضي كفو غايجي في جبسي دابتاي شيكا يدين قالقالن انت لسينيكا هنغوني نانجرينان شالي سي نيتيان تيسي في دي كنو انتاتي أبادو بدي فلوكسيتي كانت إيشات أباك أجلتي دابتي لدوبان نيتيان تيسي في دي كنو تنتلتي يمنهم كي كان خبرك ربي سياقول حسين جدين بالله عليكم يقول بريك أبا لا حالك هنا في حالة أمة سني ونندمو في الماني كان كي إيمانها تهو تقفى نمنا تفلتو نما ربي في بيكو هاته تقفى إلما كان كيتي اللي فلت وبلتي تنتي فلت دبرتيني سكدي سكتي فلت كربي في صلاته هاته انت تفلت انت ربي في صلاته هاته انت لا ديسكور تيسا هل كان ساعة لما تسجل توميتي تا هل كان ساعة لما كاتي ربي في صلاة تسيحاتات وقسم يدان فقو لا مي بكتا تكال كان ساعة لما تريبا كاتي يو تريبا كاتي كونو كاتي صلاة جرتي تكا أموما ننجرتو يعني سين دفتر دفتو سيتفر هذا نبدأ إفتا ساعة لما يو تريبا كاتي سلنقل لي كونو هكذا ما تنجرتو أنا ملا ما لتشوى نقرر بيك أمو فقو جراتين فكاتي إيمان نيون جراتين ركو قياسا مالي قدو تجرا بيكا ربي كأنها صدانو يو ربي كأن صدان ربي كراه الدون بل تيسو تنلي نوهيره انت لخيري نوهيره انت لليرس خيري هيرفي ربي جرو تنجرو بركات عبدو قد علم خيري هيرفي رزقي كنافي ربي قدام بسيتك كاي وركاس رافتوكو نمتوكو ثابت بن إبراهيم جدنيني إملا ديما بادية إملا ديما كرا ديرا ديمي بيلاي كرا ديرا نفن نجير ديمي بيلاي أسو ديمو أورو وهي بيرا نفه أورو جلا ديما كرا أورو بيرا دبرو جلا ديما إذا كأورو جلا ديمو midhaan tokko ka tufaahaa ka oorruurraa bu'e appela tokko ka oorruurraa bu'ee lafa taa'u karaa gubbaatti arge oorruu keessaa miti beeka ala bu'e tufaaha kan fudhate qiyaasa malee beela qaba kutate yeroon lama kutate sadaffarratti yaadate haqa namaati wannan nyaachuu jiru kun haqa namaati yaadate ati yoo arda yuuroo 20 lafa argatte maasha Allah alhamdulillah jechuu malee haqa namaati yaadatu nuun jabaattiin beeytanii نوانو حلال نوانو أرجعني حلالا حرام نوانو دبنا بيتني وانا تدبي حرام وانا ترجع حلال نبرت كزيمة أمو أنت كنت حلال وانا ما بدا حرام لم تجكون رفته أبو حاجتك قالك إمسسني ربنا عذابنا صداتي إيمان أمتك أنا لا لمي حاجتك قال لك إمسكنا ربنا قدامنا عذابنا صداتي يوس أورو مرفته هلو إنسانه نما أورو كيسة ديمون يامه أبو تفاحة كنا لفافونا بيلك أبان كتاد دي أبو يوكن أوفينا أقول يوكن غتي سانا رافر أدوي دي لكي لچون قدو يدين غتي سر رافر أدو أوفيسين قدو دو بيرفتغا مال جنان أن هجتا يدين قبريتشا هجتا أوروتنا هجرنا نانجد أما لا غرغرنا نانجنة أوفينا ما قدس نانجنة ده وانكي يامتي حقنا ما دن ده أوفيس ينقول وسيتن غرغر دينا ده لقي قفا نانجدني الله أكبر زمن حق نيرو زمن عدالان جرتو يوس هيا أبانا هم يدنا أبان إستجرا أبان مقالا أبلو نما تاجر كناتي سوقي كناك أبا مقالا أبلو من نسا موقع كناتي بك كناتي أجيكو بتنان ديم سبويا سديهيتي بك أبان جر أبان أروج قبطو أسر سفري ميلان ديم سبويا سدي أمن بويا سديه ميلان ديم تفاحة كوفينا قد يجوف نهالك هنا لا أمو فاحتكو أوفينا قد نمان جتشوف